Nagaa fi haraarri waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Hordoftoonni Alexoo Tube akkam jirtu? Nagaa keessanii saayitii kana dhimma sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee obboleessa keenyaa Faarfataa Malkaamuu Sanbataa haasa'amaa ture irratti ibsa gabaabaa kennuudhaaf hin dhufe. Akkasumallee obboleessi koo Malkaamuu Sanbataadhaa fi maatiin isaa bakka tokkotti wal ga'aniitu dubbiin kun homaan tokko keessanitti akka hin uumnee fi viidiyoon suni isaan irratti homaa tokko akka hin uumne, kana malee viidiyoon suni viidiyoo kanaan amma hojjetame akka hin taane illee fuula isaanii irratti ni ifa. Mee dhumarratti viidiyoo isaanii isinitti agarsiisa. Ammaaf garuu haasaan odeeffamaa ture, viidiyoon fokkisaan miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa ture waan safuu Oromoo hin safeeffannee fi giddu galeessa hin godhannee fi waan miidiyaa irratti bahuu hin qabne tajaajila kana maqaa balleessuudhaan waan hojjetame waan taasifamedha. Kanumaan wal qabatee obboleessi keenya Malkaamuu Sanbataa nama cimaa, nama ayyaanni waaqayyoo irra jiru, faarfataa jabaadha. Asumaan baay'een keenya wantoota garaagaraa irratti haasa'aa turre, garuu namni kun nama adda duree, nama faarfataa cimaadha. Kanaaf mee kallattii maanii gara viidiyoo inni maatii isaa, haadha manaa isaa fi mucaa isaa wajjin as ba'ee haasaan haasa'ame homaayyuu nutti hin fakkaanne. Maqaa nu balleessuudhaaf viidiyoo waggootaan dura akka waraabame kan ibsu ta'uusaa as ba'anii kunoo daawwadha. Homaayyuu nutti hin fakkaanne, nuti nagaa keenyadha, nagaa guddaa qabna jedhanii dhaggeeffattootaaf as ba'anii peejii isaanii irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kan wal wajjimaan hordofna. Asumaan dhaamsan dabarsuu barbaadu, peejiiwwan maqaa namaa balleessuudhaaf, maqaa namaa dogoggorsuudhaaf, tajaajila namaa qabuudhaaf bahanii maqaa namaa balleessan kun dogoggora akka ta'e ibsa. Kallattiimaan gara viidiyoo sanatti isin dabarsaa. Turtii gaarii hamma dhumaatti hordofaa, eebbifamaa. Shalom. Ani Pastor Mikey jedhama. Boqqolloo maaf ture? Cheers. Cheers. Somnees kolfinaa keessi keenya madaa. haa tokko madaawan jedhamu jiru.
Gogaan jiru. Ganoma kan ko ambise isadu kamuyano gadisi Uwende ada chakasa fufne Ganoma kan ko ambise isadu kamuyano gadisi Ela. Lammati ko faaram. Uwere chikesa message ya ufe uwere uga zinjal dari Gontu kot. Babaan dhufeera. nama kuma tokko dhibba lamaaf dhibba sadii dhaalaa jira baay'ee dabalaa jira. Wacinaadha. Hallelujah, Hallelujah, oh, can I obey Hallelujah. Nagaadha saafa galate. Hin kenninu dhuga. Amazing boleh galatoma jaalalama jiboo qabdaniif eebbifamaa jaallanna baay'ee Bontu. Bontu nama jedhamu beektaa jirta waan bontu gammeen galaana daandii diinaa waliin kennisaa suraafeel bontu ibbaa dirribaa manteeko lachuu ogii bontu raagaa si dhuftela bontu dubbisi Uttinesh Isaias Yosef Say blessed. Maal jette? Dobra. Sinjaalladha. Sinjaalladha. Mucaan Ingiliffa malee hin beeku dhiifama. Hallelujah, can I obey Hallelujah, oh. Hallelujah. Turee liibiin ilaalu. Hallelujah, can I obey Mati keenya hinduufa malee hirriba malee eegaamu kana argee suuraa waliin eebbifamaa dachaa sin jaallanna baay'ee gooftaan bara keessa na eebbisu
kabaja argata.